Harkafuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Caayaa Tube. Kun kan daawwachaa jirtan Caayaa Tube. Jalqaba irratti duraan dursee salaamanni keenya kan onnee irraa buqqee bakkuma jirtanitti isin haadha qabu isin jechaadha. Guyyaa irraan tanaa ergaa gabaabaa takka qabna. Namoonni baay'een iddoo itti nu argitanitti fi akkasumas illee toora sooshaal miidiyaadhaatiin eessatti baddanii artii Oromoo irraa hoo maaliif fagaattanii jettanii gaafilee garaagaraa nu gaafachaa turtaniiti jirtan. Akkasumas illee nu iyyaafachaa turtaniiti jirtan. Nutis immoo kanaaf deebii gabaabaa kan nuudhaaf jecha kan kaameeraa fuulduratti argamne. Kabajamtoota daawwattoota keenya takkaahuu dinqisiifattoota keenya hojii asirraa hin fagaanne gonkumaas hin fagaanne dheenyatti waggaa tokkoof hojiilee artiitirraa if booda jennus waa malee miti. Gara miidiyaadhaatti fi kaameeraa duratti bahuu keenyaan duratti waa baay'ee wantoota lafarratti hojjetamuu qaban hojjechaadhaa jirra. Yeroo baay'ee diraamaaleen nuti hojjennu koomedii yookaan bashannanaa irratti kan xiyyeeffate gabaabaa ta'e gabaabaa kan ta'e isin biraan gaatuun keenya ni yaadatama. Amma booda immoo diraamaalee gaggabaabaa qofa osoo hin taane artiin Oromootii fi artistoonni Oromoo artii addunyaatii fi artistoota addunyaatii wajjin dorgomaa akka ta'aniif waldaa artistoota Oromoo hundeessinee isaan waliin ta'uudhaan artistoota keenyas gurmeessinee hojiilee garaagaraa hojjechaadhaatti jirra. Hojiilee milkaa'aa isin biraan gahuudhaaf immoo haal duree hunda xumurreetti jirra. Kanaan booda diraamaalee gaggabaabaa minnaagoota garaagaraa bashannana adda addaatii fi filmiilee afaan Oromoo sadarkaa isaa eeggatan akka biyyaatti osoo hin taane akka addunyaatti dorgomuu danda'an kan garaagaraa hojjennee isin biraan gahuudhaaf haal duree hunda xumurree qophii irratti argamna. Egaa isin ammoo hojiilee keenya kana daawwachuudhaaf ittiin bashannanuudhaaf wanti isin irraa eegamu yoo jiraate peejii keenya takkaahuu fuula yuutuubii keenyaa Caayaa Tube subscribe like share godhuudhaan hordofuu qaba. Nutis hojiilee garaagaraa isin biraan gahuudhaaf Sol Studio fi waldaa artistoota Oromoo Caayaa Tube bakka takkaa ta'uudhaan hojiilee garaagaraa jalqabneeti jira. Diraamaalee gaggabaabaa fi bashannana kanaan addatti immoo wantoota isin barbaadan keessumattuu aadaa fi seenaa iddoolee seenaa naannoon Oromiyaa qabdu mara keessaa imaluudhaan seenaaleen Oromoo akka hin banne akka hin awwaalamneef jecha kana maraahu isin biraan gahuudhaaf qophii hunda jalqabneeti jira. Egaa yeroo baay'ee osoo aadaa qabnu osoo seenaa qabnu seenaaleen keenya habashootaan takkaahuu alagaadhaan hatamee saamamee akka seenaa nama biraatti seenaa wayyaamaa turre baay'eedhaatu jira. Kanaan booda immoo seenaan keenya eenyummaan keenya osoo hin hatamne osoo hin sharafamne guutumatti akkuma dhalootarraa dhalootatti dabraa dhufeetti dhaloota nutis dhaallee akka dhalootatti dabarsinuuf takkaahuu akka dhaloota dhaalchifnuuf seenaa fi aadaa keenya qulqulluu san iddoo inni ittiin argamu mara keessa imallee funaannee isin biraan gahuudhaaf wanti nu daangeessu tokkolleen hin jiru. Kanammoo waadaadha. Waadaan waadaadha. Oromoon waadaan nyaatu. Kanammoo ni goona. Akkasumatti illee wantoota garaagaraa kanneen nuti hojjennu fedhii fi hawwii daawwattoota dinqisiifattoota keenyaa guutuudhaaf Sol Studio fi Caayaa Tube walii galuudhaan hojiilee garaagaraa keessaa hojiilee akka cidhaa hojiilee beeksisota garaagaraa kanneen biyya keessaatii fi biyya alaa jiraniif hojjennee isin biraan gahuudhaaf haal duree hunda xumurreetti jira. Maaliif beeksisonni wayita hojjetaman yuutuubii qofaan osoo hin taane immoo miidiyaalee gurguddaa biyyattii keenya keessatti argaman keessattuu miidiyaa afaan Oromoo OMN fi OBS akkasumas illee miidiyaalee afaan Oromoo kanneen birootiin hojiilee kana isiniif beeksisuudhaaf fi beeksisota keessan achirratti isiniif argisiisuudhaaf haal duree hunda xumurreetti jira. Nu waliin hojjechuu barbaannaan toora feesbuukii keenyaatiin Caayaa Tube jechuudhaan peejii keenya nu qunnamuu dandeessan. Akkasumas illee lakkoofsa bilbilaa keenya kan as jalatti argitan kanaan nu qunnamtanii nu waliin hojjechuu dandeessan. Isin ammas irra deebinee wanni isin gaafannu artiin Oromoo akka guddatu akka dagaagu iddoolee addamisan akka gahu barbaannaan gamtaadhaan socho'aa waan jirruuf gamtaadhaan nu deeggaruu barbaannaan Caayaa Tube subscribe like share godhaa waldaa artistoota Oromoo qunnamaa nu waliin hojjedhaa waliin taanee artii keenya kan daaddisaa jiru akka inni ariitiidhaan iddoo inni barbaade irra gahu san akka gahuuf waliin taanee irratti hojjennu isiniin jenna. Waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa.